Harka fuunee bakka jirtan maratti nageenyi keenya kan jaalalaa fi kabajaa sinaa ga'u jechaa egaa as istiidiyoo Boonaa Umaritti keessummoota lamaan tokko argadheera. Keessummoonni koo har'aa weellistootas barattootas weellistoota lafaa dhufuu jechuudha. Waan isaan irra jiran maalirra akka jiran gaafadhee isin biraan ga'uufani tokkummaa fi abbee yookaan abbabaa faana wal isin barsiisa nu waliin tura. Hayyee egaa har'a istiidiyoo Boonaa Umaritti argamnaa. Ijoollee lafaa ba'u tokko istiidiyoo isaa kanatti argadheera. Abbabaa fi tokkummaa istiidiyoo Boonatti argadhee waan tokko isaan gaafachuufan deema. Abbabaa fi tokkummaan gaa barattootas weellistoota lafaa ba'uudhas. Mee duraan dursee eenyurraa jalqaba? Garam goruu? Ayyee. Tokkummaa baga nagaan dhufte. Ayyee baga nagaan eegdani. Nagaadha. Jirta. Nagaa. Weellistas hin barattas akkamii barumsi faartiin mee dursiiti tokkummaan mucaa eessati mee kanarraa kan? Ayyee galatoomedha. Tokkummaan mucuma Oromooti. Dacheedhuma Oromoo keessaa biqilee dacheedhuma Oromooti biqilchesi. Tokkummaan Oromiyaa keessaa immoo godina Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Iluu Ganda Dawaabbisee jedhamutti dhaladhee guddadhe mucaa baadiyyaati. Mucaa baadiyyaati. Yaa. Barachuu fi weellisuu qofa osoo hin ta'in nan qotas jetta. Yaa. Irra deebiin baga nagaan asitti wal agarre. Ayyee isinillee baga nagaan nu eegdani. Ayyee. Amma immoo gara abbeettan deema. Abbee atis hin barattas weellistas. Ayyee Abbabaa mee atis akkuma tokkummaa of barsiisi. Maqaan koo Abbabaan jedhama. Kanan dhaladhee guddadhee Ganda Dabalqa Jimaanaa Sabbataa Hawaas godina Shawaa Kibba Lixaati. Mana barumsaa irratti baradhee mana barumsaa sadarkaa tokkoffaan mana barumsaa Dabalqa Jimaadha. Hanga har'aa kanatti immoo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Tulluu Araaraa tan barachaa jira jechuudha. Dareen inni baradhu immoo kutaa 9 jechuudha. Kanas ni jechuun barbaade. Galatoomni. Isin keessa eenyutu dursee sirba jalqabee? Ati kutaa meeqa? Kutaa 9. Kutaa 9. Bara kana 2018 kutaa 9 baratte. Ati hoo? Ayyee anillee kutaa 11. Kutaa 11. Ijoollee immoo godina tokkooti wal mari'attaniiti gara sirbaa dhuftanii eenyu kan dursee sirba jalqabamee achirraa kaanu? Ani egaa akkuma jedhee mana barumsaa elementarii itti baradhee mana barumsaa Cittoo Waatiraa jedhamutti baradhee bara 2015 ministirii fudhee amma mana barumsaa Sabbataa sadarkaa lammaffaatti barachaa jira. Weellisuus immoo bara 2015 jalqabe. Achumaan tokko lama jechaatuma har'a geenyarra ga'a. Waggaa 3 dura jalqabde jechuudha. Bara 2015 jechuun amma waggaa 3 lakkoofsisteerta. Weelluu meeqa qabda yookaan immoo viidiyoodhaan meeqa qabda? Viidiyoodhaan 2 qaba. Audiyoo 1 qaba. Viidiyoo 2 fi audiyoo 1. Akkamitti immoo dursitee chaalenjiin qabu sirbii fi barumsi akkam yeroo tokko walitti hin bu'u? Isin amma ijoollee lafaa ba'uudha jechuun wanni inni amma bu'aa ba'ii inni qabu akka nuuf himtuufan akkamitti gara sirbaa onnattee seentee barataa taatee osoo jirtu? Egaa barataa ta'ee osoo hin jiru egaa inni kun ka'umsa. Ka'umsis namoonni ka'umsa naa ta'anis jirani. Namoonni immoo fakkeenya naa ta'anis jirani. Kanatti dabalee carraa kanatti fayyadamee namoota rabbii gaditti dacheedhaa olitti nama ka'umsa naa ta'e harmee kooti maatii kooti jechuudha. Kanatti aansee akkan taalentii na keessa jiru kana of keessatti arguu kan baafadhu kan na taasise immoo mana barumsaa elementarii itti baradhee gumiilee garaagaraa walaloo garaagaraa barreessuudhaan kanan achitti dabarse. Osumaan kanaan jiru bara 2015 sababa wayitiin weellisaa Xiiqoo Hirbaa waliin wal barre innis durbiidhuma kiyyaa. Achiin gara muuziqaa kanatti akka na seensisuuf inni natti hime. Anillee sana duratti gaa taalentiin akka fakkeenya naa ta'etti akkuma ijoolleen lafaa dhufaa akka kiyyaa waa'ee acee kaasan aceedha fakkeenya na fudhu. Sababni isaas bara 2005 ji'a natti fakkaata lalgaloo sirba baase sana bara isaallee yaadachuu baadhaan yeroo sana xiqqaadha. Waraabbii isaa magaalaa keenyatti waraabee achirraa ka'eenii gaafa isaan harmeen koo magaalaa san deemte iddoo inni itti waraabes toora keenyadha waan ta'eef kaameraa san keessa bu'ani. Kaameraa san keessa bu'aniitu namoonni yeroo sanitti silkii kana keessatti nama arguun waan guddaa waan ta'eef
silkiitti caannatanii dhufanii akka amma kanallee tachii osoo hin taane silkii xiqqoo jira waan ta'eef akkasitti keessa buutee sirba jedhan maadariin koo garuu hin beekne. Sanumarraa ka'eetinii osuma haasaanuu gaaf tokko namoonni nu bira jiranii mana keenya jechuudha. Ani sanaan dura sirba nan jaaladha. Manoota diggisii midhaana sirbuma achaan deemaan safara keessa jechuudha. Situnaan sirba kanaa booda sirba kee tallaalaa naan jette akka qoosaatti waan daa'ummaa waan ta'eef immoo ani kireetan godhe. Sanumarraan ka'een egaa an barumsa fixee ka'ee karoorri kee yeroo sanitti barumsa fixee hojii mootummaa qabadhee na weellisan jedhee karoora qabadhee egaa sanaan qateetu kan ta'e wantichi bara 2015 sirba mata dureessaa Siddisee jedhu hojjedhe. Bara 2016 immoo sirba mata dureessaa Laalessii Bitee yookiin Caammessii Bitee jedhuun hojjedhe. Bara 2017 immoo Awudoo sirba Oromiyaa jedhu isan hojjedhe. Ammas immoo hojiitti hin jira. Mee Siddisee fi Laalessii Bitaa itti deebina. Gara Abbee dhaqee tanaan dhufamu. Abbeen immoo kutaa 9 barachaa jirta. Oduma kutaa 9 barattu baruma kana 2018 ji'oota muraasan dura sirba tokko gadhiisteerta. Siif immoo maaltu ka'umsa sii ta'e amma tokkummaan maalirraa akkamitti akka gara sirbaa dhufee nuuf kaaseera. Maaltu ka'umsa sii ta'e osoo barachaa jirtu akkamitti gara weelluu deemte? Eeyyeen sirriidha sirba mata dureen bareeda jedhu guyyoota muraasan dura gadhiiseen ture. Maddi yookiin immoo karaa aartii kana na fide kaka'umsa yeroo durii baay'ee isaan sirban jaalladha jechuudha. Akkasumallee weellistoota gaafan argee akka waan addaa argadhee yookaan waan carraa wayii argadhee tallaalaa ture jechuudha. Nama sirboota hojjetan gaafan argu. Akkasumallee gaafa mana barumsa sadarkaa tokkoffaa keessatti barnoota baradhu ijoolleen na dura jiran yookiin walaloo diraamaa sirba wantoota akkasii kana gaafa sagantaa adda addaa irratti qopheessanii sirbanii weellisanii shubbisan baay'ee na hawwaa ture jechuudha. Isa kana irratti hundaa'uudhaan fedhii fi yookiin immoo hawwiin ani aartiidhaaf qabu baay'ee na keessa seenee jechuudha. Isumatti aansuudhaan immoo gaafan galee tirree muuziqaa wayii yookiin ollaadhaa jarkaaniin rukutamaa akka aadaa keenyatti durii akka ammaa kana muuziqaa wantoota adda addaatiin sirriitti babal'atee itti sirbamuu miti. Isumarratti gaafan ollaa keenya jarkaanii yookiin immoo dibbee wayii dhagee gurra qeesseen maatii dhokadhee maatii jalaa bahee dhaqee achi fa'aa bulee sirbaa ture jechuudha. Baay'een jaalladha. Gaafa maatiin koo biddeen naaf kennuudhaaf qophiirra jiran ani gaafa muuziqaa arge gaafan beeleerree galu ani muuziqaa sana yaada malee quufeen jira gaafan muuziqaa sana dhaggeeffadhu jechuudha. Isumatti aansuudhaan fedhiin achirraa ka'ee raawwateen bara 2013. Waggaa bara 2013 walaloon barreessaa ba'ee gaafa kan walaloota kan dubbisne garuu nan barreessee malee. Maaliif fedhiin koo aartii keessa jira garuu dandeettiin koo yookiin immoo dandeettiin walaloo san barreessee manatti rukutee ittiin dubbisuun qabu jechuudha. Nan barreessaa, nan zarrasaa, daftaroota baay'ee fixee raawwadheetan maayitti bara 2014 gaafan yookiin immoo muudiin aartii ammuma namni tokko jedhu lama jedhu nama keessa seenaa deemaa jechuudha. Nan barreessee gaafan barreessee mana barumsaatti dhiyeessu walaloon kee siyaasa faana jechaa ture. Ani immoo waanuma aartiin na keessa jiruuf zim jedheen barreessaa jechuudha. Isumatti aansuudhaan akkas godhuu booditti bara 2015 immoo guyyaa guyyaan dubbisuun jammaree jechuudha walaloo kana. Isaan booda manni barumsattis barsiisonni koo na barsiisan baay'ee na jaalatu. Akkuma mana barumsattu imaanaa wantoota adda addaa barattoota irree natti kennanii barattoota irree walitti qabee walaloo kana baay'ee hin danda'a jechuudha. Diraamaa sirba isa kana baay'ee hin danda'a jechuudha. Tattaaffinni yookiin immoo achi keessatti cimina inni karaa mana barumsaa keessatti qabu baay'ee aktiifidha jechuudha. Akkasumallee immoo barumsa keessa osoonis hojjedhu barumsa kootiin irree sadarkaan qaba. Sadarkaa kootirra dhaabbadheen darbee jechuudha. Ministirii fudhadhee darbee isumarra dhaabbadhee raawwadhee tan kanan karoorsee bara 2015 jechuudha. Sirba baasuun qaba. Eebeluun ta'uu qaban jedhee naannoo keenyatti kan argamu immoo weellisaa kabajamaa fi jaallatamaa weellisaa Tasammaa Direeti. Gaafan waa'ee isaa dhagee sirba isaa dhaga'u baay'ee tokkoon atamee jechuudha. Osoo wanti suni har'a hin taanaan jedhanii har'a ta'een isa faana sirba yookiin immoo isa faana dhiichisa jechuudha. Bara kana immoo bara 2018 kana
akkuma mana barumsaa sadarkaa lammaffaa seeneen istiidiyoon deeme. Istiidiyoo gaafa hin deemu hanga har'a kanatti maatiin koo baay'ee isaa waa'ee koo duuba hin dhaga'u. Barattoonnis barsiisonnis waa'ee koo gaafa haasa'an Abbabaan baay'ee cimaadha, Abbabaan baay'ee qaxaleedha. Barnoota irratti akkasumallee kaka'umsi gama barattoota walitti qabee mana barumsaa keessatti tattaaffinni ani baay'ee isaa mana barumsaa keessatti tattaaffina baay'een qabaa jechuudha. Manni barumsaan itti baradhirre baay'ee isaa akka mana barumsaa biraatti miti, mana barumsaa harka qalleessa jechuudha baay'ee isaa. Achi keessatti irree barataa walitti qabee meeshaa muuziqaa kana waan jaaladhu fachumarraan ka'een jaabbaasii bara 2016 birrii yeroo san yaadadha 9,200 binnee galchineef jechuudha. Yeroo san birrii hangaarraa akkasitti gadi bu'ee kanaa miti, yeroo sanitti waan guddaadha jechuudha. Sanitti aansuudhaan osoon akkas godhuun bara kana sirba mata dureen bareeda jedhu xumuradhee waraabee qophii isaa hunda xumureen gadhiisen ture ji'a tokkoon dura. Akkasumarree immoo warreen sirba kana yookiin immoo hojii kana hin dhaggeeffannarre akka seenanii ilaalan, akkasumarree yuutuubiin immoo yuutuubii weellisaa Tasammaa Dareetii jala seenanii akka ilaalan asumaan dhaamsa qabuti. Kana jechuun barbaade. Bareeda jettee mata dureen. Mata dureen bareeda. Moodeelistiin achirra jirtu dhuguma bareeddudha. Garuu gara boodatti boonanii nu affeera sirba keeti. Mee sirba bareeda jedhu sana keessaa iddoo jaalattu yookaan immoo iddoo yaadattu walaloo lamaan sadeen takka irraa jedhu. Eeyyanii sirbi ani achi keessatti baay'ee natti tole yookiin immoo sirba safuuf safeeffannaa aadaa keenya eegee jiru jira. Innis immoo intala toyaa biliqisee gadi qabii shaamaa nu taajjabaa ormi gamaa haamaa nu taajjabaa ormi gamaa haamaa nu taajjabaa haamaa nu taajjabaa eegaa narra gadaa narra gadaa narra gad narra gadaa narra gad narra gadaa narra gadaa jette. Edaadha bashaggee ani maraatu man argee ani maraatu man argee ani maraatu man argee mucayyoo nangalii jetti anammoo jarri na dhoorkee jedha. Achirratti maalifan jaaladhe seetan intala toyaa biliqisee gadi qabii shaamaa nu taajjabaa ormi gamaa haamaa kan jedhu kuni walaloo isaa achirra gaafa kaanu yeroo tokko tokko hin argina wanta argamudha yookiin immoo bakkee safuun Oromoo kun itti cabu yookiin immoo uffannaan aadaa keenya itti cabu jira jechuudha. Chumara dhaabbadhee raawwadhetan gadi qabii shaamaa nu taajjabaa ormi gamaa haamaa yookiin immoo ormi kan jennu sun faallaa Oromoo yookiin immoo Oromummaa kan jibbu san akkasitti irratti xiyyeeffadheetanii inni biraa immoo mucayyoo naangali jetti anammoo jarri na dhorkee yeroo ammaa kana gaafa laallu mucayyoon anaan jettu osoo hin taane ani jechuun hin qaba. Garuu immoo yeroo ammaa kana darbinee gaafa laallu warri shamarranii bakka naangalii jechuutu jira jechuudha. Isa saniif immoo safuudha ani si fuudhee dhangalaa anammoo jarri na dhorkee safuudha safeeffannaadha waan ta'eef dubara nama fuudhaa osoo hin taane dhiirri safuun aadaa Oromoo kun duratti gaafa ilmi fuudhaa ga'u abbaa fi haadhatu dhaqee namaa laallata. Intala warra eenyuti ilmi warra ebeluu intala warra ebeluu kadhatee intalli warra ebeluu ilma ebeluutiin kadhatamtee jedhameetu wanta akkasii taasifamaa jechuudha. Akka sirna keenyatti yookiin immoo akka aadaa keenyatti. Walumaa galatti amma safeeffannaa san qalbeeffachiisuuf yaa ta'u sittiin deebi'aa tokkummaan immoo kophaatti na dagattanii akka nuun hin jenne gara isaatti dhufa. Garuu sanaan dura boonan sirba kee nu affeeretti walitti deebinaa jechuudha. Intala toyaa biliqisee gadi qabii shaamaa nu taajjabaa ormi gamaa haamaa. Intala toyaa biliqisee gadi qabii shaamaa nu taajjabaa ormi gamaa haamaa. Intala toyaa biliqisee gadi qabii shaamaa nu taajjabaa ormi gamaa haamaa. Intala toyaa biliqisee gadi qabii shaamaa nu taajjabaa ormi gamaa haamaa. 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 Edaadha bashaggee ani maraatu man argee ani maraatu man argee ani maraatu man argee mucayyoo naangalee jettee anammoo jarri na dhorkee jette. Hayyee walitti deebine egaa sirbi abbee bareedduun maal akka fakkaatu akka irraa bohaartan abdiin qaba. Gara tokkummaatti deebina. Tokkummaan biliqisee moo siddisee jettee sirbi kee inni dura siddiseedha. Siddiseen mee
Mee xiqqoo ishii immoo isa kan keetti sirraa yaadannee adabaru sagaleen kee baay'ee bareeda jedhee natti meera duraayyuu abbiin. Siddiseen akkuma beektu dhugaadha chaalenjii baay'ee qabdi. Egaa yaa ta'uutiin chaalenjiin gaartii keessa baay'eetu jira. Weellisaa xiqqoo Erbaa wajjin barreessine dhugaadhuma nama galateeffamuu qabu galatoomin jedhaani. Taansee Abtaamuu Saffaa weellisaadhas qindeessaadhas guddaa galatoomin jedhaani. Yeroo galataa isiniifan kenna isin lachiifuu siddisee irraa sirba siddisee sanirra sagalee keetiin akkanaan jettuufan akka boonan irraa nu affeeruuf gulan. Egaa saniin jedha. Siddiseen qaloo waamtii fura gamaa gamanaa badii koo naan jedhanii jarri nadaanu manaa. Siddiseen qaloo waamtii qotiyyumaan qotaniitoo. Siddiseen qaloo waamtii ga'ii harkaan bittinneechuu. Siddiseen qaloo waamtii gosa ormaa miidhaniitoo. Siddiseen qaloo waamtii gosa ofiititti deechuu. Siddiseen qaloo waamtii yondoo warra gadi ilaalu. Siddiseen qaloo waamtii warri kan keeloo waan bobbaase. Siddiseen qaloo waamtii ati as kootu waan ofiitoo. Siddiseen qaloo waamtii yaada keetitu naraase. Siddiseen qaloo waamtii fura gamaa gamanaa dafii koo naan jedhanii jarri nadaanu manaadha. Anis ragaa baheera amma. Boona sirba tokkummaa kanallee daawwattoota nu affeeriti sana booda walitti deebina. Siddiseen qaloo waamtii daawwanni walitti haa deebina. Siddiseen qaloo waamtii fura gamaa gamanaa badii koo naan jedhanii jarri nadaanu manaa. Siddiseen qaloo waamtii fura gamaa gamanaa badii koo naan jedhanii jarri nadaanu manaa. Siddiseen qaloo waamtii qotiyyumaan qotaniitoo. Siddiseen qaloo waamtii ga'ii harkaan bittinneechuu. Siddiseen qaloo waamtii. Siddiseen qaloo waamtii akka irraa bohaartan nan amanaa sagaleen tokkummaa baay'ee bareedaadha dhugaa dubbachuu fi ijoolleen lachuu ijoollee ciccimoodha. Natti tolee raana isinis akka isinitti tole abdiin qaba. Sirbi ittaanu maal inni jette? Laalessi bita yookiin caamassi bita. Caamassi bita. Yaa. Akkami mee inni immoo bara kam barreesse? Bara 2016 gadhiise. Gadhiiste? Irraan jedhame xiqqoo ishee. Laalessi bita as kooluushii maaloo naaf kenni farsoo guushii. Laalessi bita ilkaanin kofaltee laalessi bita qalbii konaattee laalessi bita narraa fagaattullee laalessi bita maaliif na dagattee laalessi bita as kooluushii maaloo naaf kenni farsoo guushii. Farsoo guushidhuma gaafachaa jirtamoo wantichi maaliin naa kennin? Naa taateerti. Sirbi oodiyoon isaan hojjetamne jette sunoo gara fuulduraa karoora qabda natti fakkaata. Isa kaasnee dabarru moo gaafuma gadhiifame irraa dubbannu akkan? Kaasnee dabarra. Hojii tokko qofa osoo hin taane hojii danuudha. Kanumatti aansee hojiin lama garuu hojiin amma viidiyoo waraabuuf jiru waa'ee isaanii gara xumuraatti kanan jiru. Hojiin inni tokko hin dagannaare kan jedhu gaafuma waliin dhufe ilaalla walaloo isaanii hin dagannaare jechuun hiikaa baay'ee qaba. Namoota baay'eetu irratti hirmaate. Inni kaan immoo sumeekoo kan jedhu ogeessota baay'een irratti hirmaatanii xumuruutti jirra. Gabanumaan immoo namni viidiyoos hojjechuudhaaf barataan kun diinagdee hojjechaa hin jiru. Kanuma maatiin waa godhadhaadhaan nutti kennan irraa istiidiyoo qooddannee namoonnis nu gargaaranii hojjenne. Namoonni immoo nu gargaaruudhaaf fedha qaban anas ta'e abbees nu lachuu nu gargaaranii akka nu hojjisiisaniif abdii qabna. Oromoon galaana. Gurra yaadha. Yaa. Garagalaa. Walitti deebina. Abbiin barumsa irratti akkam? Barnoota kootirree sirnaan barachaa jira. Hojii kana erga hin jammare yookiin immoo hojii aartii kana erga hin jammare barnoota caafitti baay'isa cichoomina qabaa jechuudha. Ni beekamaadha. Hojii aartii jechuun hojii yeroo itti kennamuudhaa fi akkasumallee barnootas kan ta'u immoo iddoon ani irra jiru kun murteessaadha jechuudha. Yeroo itti kennamuun barbaachisaadhas isa dirqama ta'edhas jechuudha. Isa kanarratti aartis dhiisuu miti barnootas dhiisuu miti. Maaliif
goonni keenya Taaddasaa Birruu dhaloota barateetu gaafii mirgaa gaafata jedhee jechuudha. Iyyani namoota barateetu jijjiirama yookiin immoo biyyi keenyas namoota barate barbaada hanga har'aa kanatti jechuudha. Namoota barateetu bakka ga'uu qabus biyyaafis kan dhaabbachuu danda'u namoota barnoota qabudha jechuudha. Aartiis jechuun immoo aartii akkuma beekamu meeshaa sagalee hin qabnedha. Aartii jechuun baay'ee isaanii hin beekamu isaanumaaf fannisa. Kanaafuu gama lachiinuu itti cichoome tan hojjedhaa jechuudha. Tokkummaan amma gara fuulduraa na eegadha. Ammas hojii aartiis barumsas waliin qabeen deemaa jira jedhee karoora isaa daawwattootatti himateera. Abbeenoo gara fuulduraa sochii maal gama aartiitiin jechuudha. Barumsi akkuma jirutti ta'ee gara fuulduraa karoorri qabdu maalidha? Maaliif gaafummaa ka'umsumaa erga hojii aartiitti seenanii galanii ciisoo osoo hin taane yookaan immoo galanii achi nafuu osoo hin taane uummanni maal nu eegaa? Aadaan keenya maal fakkaata? Safuun keenya maal fakkaata? Akkasumallee biyyi keenya maal fakkaata kan jedhu gamoo aartii kanaan gara fuulduraattis milkeessuuf ittan jira waan ta'eef egaa akkuma weellisa Tokkummaan kaase aartii jechuun baay'isa cichoomina qaba. Akkuma isiniin jedha akkuma yeroo qabu maallaqas qaba jechuudha. Isa sanaaf immoo yeroo gahaa keessatti waan hunda xumuramee dhufuu dhiisuu danda'a. Saniif garuu hanga danda'amaa ta'etti xumurree uummata keenya biraan gahuun ani qophii keessa kootii xumuree jechuudha. Qophii yookiin sirbaataan hin xumurre malee qophii keessa kootii gaafuma hojii aartii seenu uummataaf kana gochuu qaba jedheen keessa koo mansiisee qophii keessa kootii xumuree jira jechuudha. Kanaafuu karoorri jira jechaa jirta. Eeyyani hojii baay'een of harkaa qaba. Isas milkeessuudhaaf immoo akkuma takkeen jedhu namoonni kaayyoo keenya nu jajjabeessuuf nu duukaa jirtanis kan nu duukaa hin jirres akka kaayyoo keenya kan akka kaayyoo keessanitti hojii nuti hojjennus hojii dhuunfaa osoo hin taane hojii uummataati. Kan uummanni yeroo gammachuu isaa ittiin ibsatudha. Akkasumallee yeroo uummanni gadda keessa jiru gadda isaa ittiin ibsatu hojjenna waan ta'eef nama tokkoof hojjennaa osoo hin taane uummataaf hojjennaa jechuudha. Isa kanaaf immoo warreen nu deeggarurree kaayyoo keenyarree milkeessuuf hawwii qabdan fedha qabdan akka nu bira dhaabbattan yaada kooti yookiin immoo dhaamsa keenya jechuun barbaade. Tokkummaan dhaamsi xumuraa jira. Carraa tokkoon sii kenna. Abbeen illee dhaamsa isaa osoo hin kenniniif ufuma isaatiin humnaan seenee dhaammateera. Illee akkuma isiniin jedhe dhaamsi koo inni qabu dhaloonni barachuu qaba. Lirni ta'uu qaba. Baratee immoo as gochuu qaba. Gaafachuu qaba. Gaafii isaatiif immoo deebii argachuu qaba. Lammii barateetu gaafii mirgaa gaafata jedhe Taaddeeni. Egaa kaayyoo Taaddee afaan osoo hin taane gochaan agarsiisuu qabna. Sababni isaas sa'aatii uummati keenya cinqee irra jiru kanatti nuti tolee osoo hin taane jaalannee osoo hin taane boruuf baranna. Barnoota keenya irratti illee dhaloonni nu duuba jirtanis kan ammas barachaa jirtan akka jabaattan jechuun barbaada. Kanatti aansee gama aartii kanaanis odoo xumuruutti hin jira waan ta'eef ji'ootuma kana keessa waraabsisuun fedha. Qaamni na deeggartan yoo jiraatte immoo abbootiin qabeenyaa hedduutu jiru. Egaa nu gargaaruudhaaf fedha barbaachisaa waan ta'eef nuti maallaqa qofa osoo hin taane yaadan illee weellistoonni nurra chaalenjii aartii argan illee yaadan komiillee akka nu barreessanii yoo nuyi damne illee akka nu meelchanii jechuun barbaada. Gamanumaan dhufuun kiyya na ooluga. Egaa waan gaariidhaan dhufa jechuudha. Ulfaadha. Kaayyoo kootirree yookiin immoo kaayyoo nani hojii aartii keessatti qabu akka kaayyoo isaaniitti yookiin immoo akka fedha isaaniitti na deeggaraa yookiin na gargaaraa turan galateeffachuun barbaada. Dursee waaqa uumamaa koo kanarraan nagee waaqa abbaa kootii fi waaqa haadha kooti. Ittumaan sudhaan immoo abbaa koo Abarraa Kabbadaa fi Ayeetoo Abarraa Armee koo jechuudha. Isaaniifis galanni haa baay'atu akkasumarra obboleessa koo Warqinaa Abarraa galanni isaa baay'atu. Ittumaan sudhaan immoo weellisaan gargaaraa fi deeggaraan koo weellisaa Tasammaa Adaree akkan hojii kana xumuree uummatatti irree ittiin bahu hojii kana yeroo gabaabaa keessatti akkan xumuree kan na taasise weellisaa Tasammaa Adareeti. Isaafis galannii fi kabajni koo bakka jirutti yaa baay'atuuf hin jedha.
Kanumatti aansuudhaan immoo xumurirreedha garuu yaada inni qabu yaada dabalataan immoo jaalattoota aartii fi kabajamtoota hordoftoota aartii jaalatanii mara isaaniitiif dhaamsi inni qabu xiqqaadha. Isa san dabarsuuf hin barbaada. Isa saniif immoo warreen aartii hojjetanis warreen aartiin hojjennes akka na dhaga'anii yookiin immoo isaan ani jedhu kana akka hojiirra oolchan abdiin qaba. Aadaan keenya faaya. Akkasumarra sirni keenya sirna dimookiraasiif kan madda ta'edha. Kan hanga har'aatti addunyaan tun ittiin bultu madda keenya sirna gadaa keenyadha jechuudha. Isa saniif safuun keenya eessa jira? Aadaan keenya duudhaan keenya ofitti haa deebinuu ofaa taanuu kan keenya dhiisne kan nama jala hin hiriirru kan keenya dhaalchisnaa kan keenya barsiisnaa kan keenya itti fufsiisnaa dhaloota duuba jirurree akka waan kana baratanii akka waan isaanitti deebi'an jechuun barbaada. Maaliif wanti keenya kun wanta naqamnes wanta hin bannes maaliif nuyi keessaa dhaloonni yoo dandaramaqee yookiin immoo keessaa akkuma fuulli gargar ta'u yaadan gargar ta'uu danda'a. Garuu kan keenya badee nafu maaliif akka hundi keenya wal gorfannee beekaa keenya bulfannee xiqqaa keenya guddifannee kan keenya akka jala hiriirru sirna keenyaan akka bullu sirna namaa faarsinuu akkasumarree warreen immoo nu dura yookiin aartii kana keessa turan akkasumarree warreen beekumsa qaban warreen nu dura jiran jechuun barbaade. Of duuba deebi'anii xinnaan keenya eessa jira? Hojiin irra jiramu maal fakkaata? Hojii aartii kanaan wal qabatee jechuudha. Xinnaa keenya gorsinee walaloof yeedaloorree maal fakkaata isa fakkaata kan jedhamu laalamee fi hojiin aartii kun akka waan bareedaa akka miira uummata keenyatti tolu isa dhadhabeerree dugda walii taanee maallaqaa miti yaadan dugda walii taanee wal jabeessinee isaan gaafa yookiin dachee kanarraa dhabaman eenyutu dhaalaa eenyutu uummata kanaaf sagalee ta'uu danda'a kan jennu sanaaf xiqqaa keenya guddisaa yookiin dhaalchisaa adeemnu jedha. Walaa utumnu jechuun barbaade guddanaaf galatooma. Ulfaadhati. Duratti nama galateeffachuu qabu kanatti aansee duraan dursee armee koo baay'een galateeffadha naa jiraadhu jedhaani abbaa koo Reebboo Birratuu Addasaa baay'een galateeffadha. Kanatti aansee namni sirriitti galateeffadhoo jiraate Abtaamuu Asaffaa yookiin weellisaa Abtaamuu Kiyyaa baay'ee galatoomin jedhaani jiraadhu jedhaan nama akkatti aartii deeggaru ta'in jedhaani of ta'uun hunda dursaa akkuma jedha sana yoo of taane wal taana. Dhaloonni wal jabeessuu qaba, wal tubuu qaba, xiqqaan guddaa kabajuu qaba, guddaan xiqqaa kabajuu qaba, wal jabeeffachuu qabna jedhee yaada. Akka xiqqaatti xiqqaan waliin tuffachuu miti, akka guddaattis guddaa waliin tuffatina. Waan qaawwa walii argitan walii suphuudha, walii suphineetu wal ceesisna, aartii wal dhaalchisna. Kanaaf immoo yeroo hin qabnu waan ta'eef galatoomaa jechuun barbaada. Isinillee waan asitti akka caarraa ta'ee Studio Boonaa anis dhufee isinis asitti argamtanii waan ol agarreef yaada keessan waan daawwattootaaf qooddaniif anis guddaa galatoomaa isiniin jedha. Ulfaadhaa baga dhuftan. Isinillee baga nagaan nu eegdanii galatoomaa. Thank you. Isinis galatoomaadha. Akkanumatti istiidiyoon Boonaa istiidiyoo cimaadha waan ta'eef anumtirree hojii koo Boonaan hojjete daayirektorri koo immoo eebbaa jiruuti. Akkasumarree guddaa galatoomaadha jiraadhaadha. Kana olitti immoo hojii ajaa'ibaa hojii aadaaf safuu keenya eeggannee ittiin dhumnu siniin jedha. Guddaa galatooma hordoftoonni keenya hundi keessanuu. Turtii keenyatti akka gammaddan abdiin qaba. Galatoomaa waan nu waliin turtaniif. Ijoollee kanallee barattootas weellistootas waan ta'eef abbaan dandeessan waan dandeessaniin cinaa dhaabbadhaadha. Aartiin keenya yaa guddatu dhaamsa jedhuun qaba. Horaa bulaa galatoomaa.